Way. Hadhammoo oduu haarawaa waan nama gammachiisanii qabadhennuuf laayik godhaa akka nama hunda bira gahu sheer godhaa. Akka kaleessaati miti kaleessa baay'ee tokkoon gaddi. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuune warra namantaa biraas akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota daawwattoota jirra jirtu bakka jiraattan bakkuma jirtan maratti rabbi fayyaa nagaa sina godhu sinin jecha natto'ee kun gammachuu keessa natto'ee. Isiniin jedhaa hordoftoota kabajamtoota koo warreen kaleessa komantii na jalatti barreessitan agareen jira kaani Jawaar Fa'itti akka waan yookaan bira jiru fa'i Jawaar Fa'itti bismillahirrahmanirrahiim gammachuu jigir bilbilli koo iyyuu isiniin jedhaa Jawaar Fa'itti wallaahi dhugaa rabbi kan dhibbaa dhibbatti jechuudha rakkoo jaraa kana jechuun Jawaariin bira gahuu fi qaba dhugaa rabbi dhuguma jettanii baay'ee tokko wallaahi hordoftoonni koo galatoomaa guddaa sanaaf galatoomaa dhugaa rabbi waan namni hin yaadne waan namni bakka sammuu keessaa hin qabne nama yaadachiiftu bakka wallaahi gara hundaanuu gargaaraa jirtu galatoomaa hundi keessanuu wallaahi rabbiin hamtuu isinirraa haa qabu. Ka'irii isinitti qabu rabbiin wallaahi waan hunda jechuudha rakkoo fi gadadoo hunda rabbiin isinirraa haa qabu bakka jirtan maratti hordoftoota kabajamtoota koo akkuma isin argitan keeriyaan siirii itti godhamee osoo mana mujrimaa dhayxe toon taane keeriyaaniif Yusuf walii galanii akkasitti jechuudha walii galanii kun namda baay'ee tokko wallaahi gammachuu keessa jechuudha. Amma waraabatuun jedhu jechuudha. Wallaahi sa'aatii kana gahee isiniin jedha. Hordoftoota kabajamtoota koo wallaahi baay'ee tokko gammadee. Ani kanan jibbe manni hiccitii baasuudha. Yusuf sheer godhaati biraan naagaa billaaleeka. Waa biraallee biraan geessanii sheer godhaati biraan naagaa. Waan hojjettan mara. Waan gootan mara asirratti hin dubbatina. Kalas viidiyoo irratti yeroo isin dubbattanu mujrimni keessanis viidiyoo fayyadamaa yuutuuba fayyadama waan ta'eef waan hojjettan hunda asirratti hin dubbatina. Gaafa galma geessan viidiyoo waraabbadhaatii gaafa galma geessan gadhiisa. Isin hirkaa tabalaashessani isin hirkaa fashilessani. Viidiyoo hin waraabdanii akkana jechuu hin qabduu jechuudha. Yusuf obboleessa kiyya sheer godhaati biraan nagaa wallaahi baay'ee tokko natti hin tolle gar tokkoon gammadee gar tokkoon immoo natti hin tolle maaliifi viidiyoo isaa kana waan inni jedhu waan dubbatu hundayyuu hin laalu jechuudha. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota koo waan inni jedhee viidiyoo tokko gadhiise agartan. Anatu qajeelchee dawaawaa hunda of hirkaa qabdi waan hunda dubbateera isinitti immoo barbaachisu jechaa nama jechuu barbaadatanii jarri kun summii kan jiraatii ol qabaachuu danda'a keeriyaa achitti gaggabsuu danda'a miidhuu danda'as akkuma viidiyoo irratti dubbatte isa qaamarraa yoo subbaasuu waan danda'uuf jette Sumayyaan. Asiyaan na geessitee amaliyyaa na gootee siirii na keessa keessee na hodhamee jira. Anuu akkasiin bakka sana na geessite hin beeku. Erga achi dhaqee achii dhufee mana dhufee tureen anuu obbaree madaa ofirratti argee hin dhugumaanni jennaan isa fuula keerraa iyyuu ni qaabatti. Kan si hojjetame sana Yusufuu hin baase kana jedheen amaliyyaasii godhee siirii qaama kee keessa galchisiisee naan jettee sababa sanaa aniif Asiyaan walii galuu dandeenye dura waliin galuu jette. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota koo waa hunda asirratti dubbachuun hin barbaachisu. Maaliif obboleessi isaa sun waan inni
xaxaan ni xaxaara. Jarri kun lammaan Asiyaaniif obboleessi isaa Yusuf sun wanta inni xaxaaru wanta inni miidiyaa kanarraa bade hin beekamu jechuudha. Kanaaf achi immoo kophaatti Sumayyaa ergi argatanii ergi waan akkanaatiif dhayxe yookaan Sumayyaatti gar-tokko qabu yookaan Keeriyaan achi bahu. Jarri kun achitti itti dhumnaan immoo rakkoo biraati. Isaa viidiyoo gadhiisee jira Yusuf. Haala akkanaan waa hundaan anatu mijeessee siyaasaan akka achi dhayxu godhee nyaata achi nyaatiin anatu jedhaanii jira jechuudha. Jedhee viidiyoo waraabee jechaadha obboleeyyan kiyya. Maal jechuu barbaadetanii waa hunda asirratti dubbachuun hin barbaachisu. Waan sana erga galma ga'anii ergi waan sana argatanii waan karoorfatan waan yaadan sana argatanii gadhiisuu qaba malee akkanatti otoo Keeriyaan waa tokko irra hin gahin bira dhayxe malee yookaan Keeriyaan fuutee of hirkaan qabdu jechuudha. Kanaaf viidiyoo jaraa sana mujrimni kan bakkeetti jara eegu kan maal jedhama isaa waraanni jaraa fixu. Kan waraanan nu eega ana waraanni koo mana koo dhufuu namni biraan danda'u waraana jira waraanan qaba jettee sasiin odeessitu jechuudha. Waraanuma sana keessa Yusuf itti bittee nama immoo itti erguu dandeesse obboleeyyan kiyya. Kanaaf namni immoo maallaqarraa nafuu namni immoo mataan isaa maallaquma iyyuu argannaan siirii malee utuu waa tokko ittiin godhamin deemee dhaqee waan barbaade gochuu danda'a. Nama miidhuu danda'a. Nama ajjeesuu danda'a. Akkuma isin argattan nu harkaan sinxuunnu yoo Keeriyaan si dadhabde Hamzaa yoo Hamzaan si dadhabee Keeriyaa namuma keetiin dhiiguma keetiin foonuma keetiin duutaa jettee akkasitti dubbattee jirti waan ta'eef kan dogoggora jedhee yaadaan wallaalaa isiniin jedha. Wallahi gar-tokkoon nan gammade gar-tokkoon bakka na dhibee dubbichi. Ani akka kootti osoo Keeriyaan qaalitti abaaramtu sana qabattee manatti galtee eeyyeen agarsiisu. Keeriyaan harka diinaa jirti jechuun diinni sun yoo argee waa biraa itti xaxe maalitti beeka. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa sheer godhaati biraan nagaa waan hojjettan hunda karoorfattan waan hojjechuu kaatan dura buutanii osoo waan sana galmaan hin gahin hin dubbatina viidiyoo irratti isiniin jedhaa. Kun dhaamsa obbolummaa ta'e garuu rabbiin si haa gargaaru. Rabbiin isin haa gargaaru. Wallahi jara sanallee rabbiin haa qajeelchu. Rabbiin immoo haqa kee rabbiin lafatti balleessin rabbiin si haa gargaaru isin haa gargaaru. Wallahi bakka jirru maratti illee du'aa ibsee godhaarraa inshaallah rabbiin immoo furmaatuma wayisii fakkaa'u akkuma sagalee ijoollee biyya Suudi Arabiyaa ankee kun illee si dhagaamee furmaata ajaa'ibaa rabbiin si bahoolchu. Wallahi namni nama miidhu yoomuu miidhamaadha. Kan miidhamu immoo kan namaan miidhamu wallahi rabbi gargaara rabbi bukkee dhaabbata rabbitu tiffata jechuudha. Ilma namaa osoo hin taane rabbi bira jira waan ta'eef guyyaa rabbi jedhe malee ilmi namaa waa ta'uu hin danda'u isiniin jedha. Silaa tokko jiraati qaata jechuudha. Jarri lamman addunyaa kanarraa galuun jechuudha. Abbaa fi haadha boossisuun obboleessa boossisuun silaa qaata jechuudha. Garuu akka rabbiitiin kunoo hadha gahanii diina jaraas diinni kun nama biraarraa ta'ee ormarraa ta'ee firarraa ta'ee addaan baafatanii kunumtiyyuu jechuudha. Osoma waa ta'anii seenaa qabu jechuudha. Obboleessa deebi'ee nyaate jennaanu wallahi seenaa qabu jechuudha. Obboleessa deebi'ee nyaate yeroo jedhamu ulfaataadhas tilmaamuun sin inni bu'u jecha. Kanaaf rabbiin waa hunda laaffisee fi akka obboleessi miidhaaru argisiisuu nuti
Wallahi waan guddaadha isiniin jedha. Baay'ee tokko deebisaan nu baala isiniin jedha. Wallahi baay'ee tokko alli kun hin gubaa miti. Makiinaa keessatti gubadhee dhufee sardama jechuudha. Sardama waan kana waraabuu qaba jedhee utuu qaallittiin bishaan hababa bishaan baasettu akkasitti dhiisee dhufee taa'ee viidiyoo waraabaran isiniin jedha. Isin immoo maaltu isinirraa barbaachisaa? Laayik godhaatii akka nama hunda bira gahu sheer godhaatii Yuusufiin bira naaf geessisaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemina naaf tura obboleeyyan kiyya. Baay ammas kan isinitti himuu du'aa godhaa fi du'aa keessanii bira dhaabbadhaa. Akkuma du'aa gootanuuf du'aa keessanii bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Obboleessa keenya miidhama nama kamiyyuu namni hin feene du'aa godhaa fi isiniin jedha. Namni immoo sagalee qabdan sagalee gurguddaa walitti dhufeenya Jawaarii qabdan suuraa jara kanaa sheeritti godhaa. Wallaahi akka jarri Yamanii sana keessatti jechuudha rarraafamanii qabamuuti. Sheer godhaatii poostii godhu jechuudha. Suuraa jara kana Sumayyaa Asiyaa Hamzaa sana jechuudha. Hamzaa sana suuraa isaa sana namni dhaggeetti qabdanu Jawaaritti ergaa jechuudha. Akka jarri jechuudha gurraachi keessaa qabee jechuudha. Gurra achi keessaa nama ajjeesaaran yennaan Yamanii baay'eetti namni nama ajjeese baay'ee akka biyya Suudi Arabiyaatti ol jedhanii nama ajjeesee jira nama ajjeesanii jiranii jedhanii akkasitti gurra qabanii Yamaniin mana hidhaatti tola darbitu akkasitti warreen akkata isaa dajala jirtan. Wallahi walitti dhufeenya Jawaar qabdanii suuraa kana jara sadanii kana jechuudha. Sadi malee afur malee faayoo obboleetti liinaa sana walitti godhati sheeritti godhaa isiniin jedha. Kun dhaamsa kooti walumaa galatti immoo sana dadhabdan du'aa keessaniin biraan dhabaminaa isiniin jedha hunda jaraatiifu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Amma viidiyoo biraatti walitti deemna gannaa tura baay'ee.